Ayyeen kabajamtoota daawwattoota YouTube channel keenya. Namoonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan, new kaameroonni warroonni haaraa taatan YouTube kana subscribe, like, share gochuun dagatina. Channel keenya maqaan isaa Lataa Guutaa official page kan jedhudha. Channel kana irratti wantoota garaagaraa argachuu dandeessu. Kanaaf namoonni haaraa taatan subscribe, share, like gochuun dagatina. Amma kallattiidhumaan tutorial guyyaa har'aa itti dabarraa. Namoonni tutorial kana afaan Oromootiin isin qopheesse. Innis emerging technology irratti chapter 1 introduction to emerging technology kan jedhu irratti waan muraasa isiniif qopheesse. Outline irratti inni jalqabaa outline irraa evolution of technology, introduction to industrial revolution, fourth industrial revolution, role of data for emerging technology, the role of the data for emerging technology, enabling device and a network for technology or programmable device, human to machine interaction, future trends of technology. Warroonni kuni warroota nuti chapterii tokkoffaa keessatti waliin ilaalluudha. Evolution technology evolution isa eessarraa gara mittiidha. Industrial revolution kamtu jira, meeqa jira, role dataan emerging technology keessatti bifa kamiin fayyadamna, maani daataani, enabling device, networking for technology warroonni jennu kan programmable device warri jennu warra kamiidha, human to machine interaction akkamittiidha, maal jechuudha, future trend yookaan fuula duratti emerging technology maal fiduu danda'a isa jedhutu waliin ilaalla. Akka kana fixaniin immoo wantoota isin beekuu qabdanii industrial revolution ibsuu danda'uu qabdu. Technological advance in industrial revolution stage industrial revolution irratti wantoota barbaachisoo ta'an beekuu qabdu jedha. Technological revolution super industrialization in dhufuudhaa fi technologiiwwan nuti fayyadamnu warroota kam akka ta'an illee beekuu qabdu. Identify and understand the programmable device maal akka ta'e beekuu fi programmable device warroonni jennu warroota kam akka ta'anii adda baasuu qabdu. Inni kan biraan understand the concept related to human computer interaction. Hubannoo human namaa fi computer akkamittiin akka walii galan, namni akkamitti computer wajjin walii gala, computer akkamittiin immoo nama understand godha isa jedhu beekuu qabdu. Inni kan biraan develop general knowledge about emerging technology. Isa dhumaarratti waa'ee emerging technology maal gochuu qabdu, hubannoo gahaa qabaachuu qabdu jedha. Mee kallattiimaan itti dabala. Evolution of technology. In emerging technology is a term generally used to describe any technology. Emerging technology jechuun technology haaraa jechuu dandeenya. Ibsa gabaabaa what is emerging technology nuun jedha yoo ta'e ibsa gabaabaa nuti naannu maal jechuudha, technology haaraa yookaan it is a new technology jechuu dandeenya. It may also refer to as a continued development of existing technology. In the Cambran, emerging technology jechuun technology amma jiru akkasumas immoo itti fufee jiraachuu danda'u. Itti fufee fooyya'aa advanced ta'aa dhufuunis maal jechuu dandeenya jechuudha, emerging technology jenna. In the Cambran, it can have slightly different meanings when used in different areas. Cambran jecha emerging technology jedhu kana waan tokko duwwaadhaan ibsuu hin dandeenyu. Kanaafuu maalodha, kallattii garaagaraatiin ibsuu dandeenya jechuudha. Multi definitionidhaan jechuudha. Kana jechuun meediyaa irratti fakkeenyaa fi emerging technology definitionii mataasaa qaba. Business irratti definitionii mataasaa qaba. Science irratti definitionii mataasaa qaba. Education irratti emerging technology akkaataa fayyadamna irratti fayyadamnu yookaan area irratti fayyadamnu irratti hundaa'ee maal qaba jechuudha, definition yookaan ibsa mataasaa qaba. It commonly refers to as technologies that are currently developing. Inni kan biraan emerging technology jechuun technology amma hojiirra jiru yookaan hojjetamaa jiru. Technology amma hojiirra jiru yookaan hojjetamaa jiru or jedhamaadha that are expected to be available within next 5 to 10 years. Inni kan biraan technology amma hojjetamaa jiru waggaa 5 hanga waggaa 10 gidduutti immoo maal ta'u hojiirra ooluu danda'uunis maal jennaani, emerging technology jennaani jechuudha. Kanaaf emerging technology jechuun karaa biraa technology haaraa, inni kan biraan technology
amma jiruu fi itti fufee jiraachuu danda'u. Inni kan biraan maal jechuu dandeenya? Teekinooloojii amma hojjetamaa jiru waggaa 5 hanga 10 gidduutti immoo hojiirra ooluu danda'uunis maal jennaan jechuudha? Emerging technology jennaani jechuudha. Technological evolution jechuun immoo is a theory of radical transformation of society through technological development. Salphaatti technological evolution jechuun sochii namoonni yookaan uummanni tokko teekinooloojii fayyadamuudhaan adeemsa suutaatiin of jijjiiraniin immoo maal jennaani? Technological evolution jennaan. Adeemsa suutaa namoonni yookaan hawaasni tokko teekinooloojii fayyadamanii adeemsa suutaa keessa teekinooloojiidhaan of yoo jijjiiran maal jennaani? Technological evolution jennaan. Technological evolution jechuun maal jiraachuu qaba? Uummanni sun teekinooloojii fayyadamee suuta keessa yoo of jijjiira ta'e isa kanaanis maal jennaani? Technological evolution jechuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan what is technology? Technology jechuun jecha lamarraa kan dhufe, teekinoodhaa fi loojii irraa kan dhufe. Teeknoo jechuun art or craft jennaani. Art or craft jechuun aartii yookaan wanta aartii ta'e tokko yookaan waan craft tokkoon teekinooloojii jennaani. Loojiin immoo maal jennaan? Subjectivity of study or interest. Wanta irratti hojjennu sana, waan ittiin hojjennu sana yookaan interest taanee sararratti hojjennu sana maal jennaan? Loojiin. Isa kana walitti fidee yeroo finnu systematical treatment of an art or craft or technology or any technique. Teeknika garaagaraa fayyadamnee rakkoo jiru tokko yookaan wanta ta'e tokko yoo furuu danda'u jechuun maal jedhama? Teekinooloojii jennaani jechuudha. Teekinooloojii jechuun systematically yookaan tooftaa garaagaraa fayyadamuudhaan probleemii jiru tokko karaa saayinsaawaa ta'een yoo furree maal jennaani? Teekinooloojii jennaani jechuudha. Kanaafuu teekinooloojiin termii lamarraa kan dhufe teekinoodhaa fi loojii. Teeknoo jechuun aartii or craaftii kan ta'e, loojii jechuun immoo interest or subjectivity of study kan ta'e. Kun lamman gaafa walitti dhufu maal fidaa? Teeknika wayii fayyadamne yookaan tooftaa ammayyaa wayiitiin probleemii yoo ta'u waan barbaade haa ta'u yoo hin furre ta'e isa kana maal jennaani? Teekinooloojii jennaani jechuudha. Inni kan biraan evolutionidha. Evolution means the process of developing by gradual change. Inni kuni evolution jechuun adeemsa suutaatiin jijjiirama fiduu jechuudha. Adeemsa suutaatiin jijjiirama dhufu maal jennaani? Evolution jennaani jechuudha. Process of developing by gradual change. Adeemsa suutaatiin jijjiirama dhufu tokko maal jennaani? Evolution jennaani jechuudha. Innis kan inni irraa dhufe jecha laatinii evolution kan jedhu irraa kan dhufe yeroo ta'u, evolution jechuun unrolling or opening waan banaa ta'e yookaan opening kan ta'e. Prefixing jettu sun maal bulte? Outidha jechuudha. Yeroo walitti dhufnu yeroo walitti merge goonu maal fidaa? Akka laatinitti volver jechuudha. Akka jechuun maal jechuudha? To roll jechuudha. Kanaafuu evolution jechuun to roll jechuun adeemsa suutaatiin waan tokko maal gochuudha? Jijjiiruu jechuudha. Karaa biraa teekinooloojii evolution keessatti jechuudha. Inni kan biraan list of some currently available emerging technology kan jedhamanidha. Isaan kun immoo maaloodha? Isaan kanaan immoo maal jennaani? Emerging technologyin amma yeroo ammaa kana namoonni fayyadamaa jiran warroota kanaadha jechuudha. Emerging technology part of emerging technology ta'anii amma kan hojiirra jiran yookaan amma kan nuti fayyadamaa jirru listiin isaanii warra kana. Inni jalqabaa artificial intelligence dha. Artificial intelligence jechuun theory of developing of computer system able to perform tasks normally requiring human intelligence such as visual perception, speech recognition, decision making, translating between language. Akka jechuun maalodha? Artificial intelligence kuni jecha lamarraa dhufe. Inni jalqabaa jecha artificial jedhuu fi inni lammaffaa intelligence kan jedhudha. Artificial jechuun akkuma isin beektanii man madeedha. Harka namaatiin kan hojjetan yookaan namaan kan hojjetame maal jennaani? Artificial jennaani. Intelligence jechuun immoo dandeettii yookaan ga'umsa waa tokkooti jechuudha. Kanaafuu artificial intelligence jechuun maal jechuudha? Wanta harka namaatiin hojjetame reebootis haa ta'u waan barbaades haa ta'u wanta harka namaatiin hojjetame intelligence yookaan dandeettii mataa isaatiin waa hojjetu maal jennaani? Artificial intelligence jennaani jechuudha. Kanaafuu artificial intelligence maal gochuu danda'a? Performing kan inni gochuu danda'u akkuma namaatti waan namni hojjetu kamuu hojjechuu danda'a. Akka jechuun maalodha? Ilaaluu visual perception ilaaluudhaan haa ta'u maaliin haa ta'u maal gochuu danda'a? Addunyaa keessaa environment keessaa data argachuu danda'a yookaan fudhachuu danda'a. Speech recognition haasaa namni haasa'u dhaga'uu danda'a. Decision making murtoo kennuu danda'a. Translation between language tokkoof language biraa gidduutti hiika kennuu danda'a jechuudha. Kanaafuu artificial intelligence jechuun maal jechuudha?
harka namaatiin kan hojjetame dandeettii kan qabu akkuma namaatti maashinii hojjetu tokkoon maal jennaani artificial intelligence jennaani jechuudha. Inni kan biraan blockchainidha. Blockchainiin kuni record of transactionidha yookaan digital ledger jechuu ni dandeenya. Inni kuni namaaf nama gidduutti kan geggeeffamu person to personidha. Nama tokkorraa waa bita. Namni tokko nama tokkorraa bita, namni tokko immoo narraa bita. Namni lamman gidduu maaltu hin jiru? Sardi paartii yookaan namni sadaffaan hin jiru jechuudha. Blockchainii kana nama lama gidduu duwwaatti kan geggeeffamu. Isa kanaan maal jennaani? Blockchainidha. Innis kan inni geggeeffamu akkaataa bitcoinii fa'iitiin geggeeffama or another cryptocurrencyidhaan illee geggeeffamuu danda'a. Blockchainii jechuun isa kanaadha jechuudha. Inni kan biraan augmented realityidha. Augmented realityidha. Technology that superimpose a computer generated image on user view of the real world. Augmented reality jechuun kompiitaraanii wanta wayii tokko hojjetanii addunyaa namni jiru keessatti project gochuu yookaan mul'isuu jechuudha. Augmented reality jechuun wanta kompiitaraan uumame tokko namatti mul'isuu jechuudha. Kompiitaraan kan hojjetame tokko namatti yoo mul'ifne maal jedhama? Augmented reality jenna. Karaa biraa maal jechuudha? Kompiitaraanii leenca deemu tokko kilaasii barattootaa keessatti yoo mul'ifne ta'ee barattoonni suni addunyaa dhugaa keessa yookaan barattoota kilaasii keessa jiranidha. Leenci kompiitaraan uumame sun immoo kompiitaraan uumame waan ta'eef inni computer generated jennaani. Kanaafuu augmented reality jechuun waan kompiitaraan uumame addunyaa dhugaa irratti gadhiifne yoo mul'ifne augmented reality jennaani. Virtual reality immoo computer generated simulation or full of immersed. Addunyaa kan biraa keessa akka nuti ija keenyatti manastarii kaa'achuudhaan ilaalla wanta kana virtual reality irratti. Then gaafa wanta kana ilaallu wanta ilaallu sana keessatti nu fudhataa jechuudha. Kilaasii keessa teenye yoo manastarii sana godhanne wanti nuti ilaalaa jiru sun garuu fiilmii bineensa wayii qabu yoo ta'e tootaalii nu maal godha bineensota sana gidduu fuudhee waan nu geessuu fi addunyaa nuti keessa jirullee akka nuti irraanfannu nu godha jechuudha. Virtual reality jechuun kanaadha. Inni kan biraan cloud computingidha. Cloud computing jechuun is a practice of using network or remote server hosting on internet to store, manage or processing data. Inni kuni cloud computing jechuun namni tokko iddoo tokko taa'ee faayila iddoo biraa jiru faayila tokko iddoo biraatti kaawwachuu yoo danda'e, faayila iddoo biraa jiru tokko fayyadamuu yoo danda'e, faayila iddoo biraa jiru tokko process gochuu yoo danda'e cloud computing jenna. Fakkeenyaaf Facebook fudhachuu dandeenya. Facebook gaafa fayyadamnu namni tokko username dhaa fi password galchuudhaan login jedhee keessa gara home page isaa. Garuu namni Facebook fayyadamu kuni Itoophiyaa keessa taa'ee data base isaa garuu kan Facebook keessa jira, biyya Ameerikaa keessa jira kan Facebook. Kanaafuu namni kuni as taa'ee data eessaa assasii gochaa jira yookaan eessatti fayyadamaa jira yoo inni data base Ameerikaa jiru irraa assas gochaa waan jiruuf bifa kanaan data iddoo tokko jiru fageenya irratti teenyee kaa'uu yoo dandeenya, fageenya irratti to'achuu yoo dandeenya, fageenya irratti process gochuu yoo dandeenya maayinaan cloud computing jennaan jechuudha. Angular and React jechuun immoo JavaScript yookaan warroonni computer science baratanii beeku. JavaScript jechuun frameworkidha. Reactidha fi library Reactiin kuni Java libraryidha. Libraryota barbaachisoo ta'an interface jechuudhaaf nuuf kennu. Angular immoo complex JavaScript frameworkidha. Inni kun immoo framework itti waan tokko hojjennu nuuf provide nuuf godha. Reactiin immoo libraryota barbaachisoo provide nuuf godha. Kanaaf Angular and Reactiin kunis illee it is a part of emerging technology jechuu dandeenya. Deep and operation. Inni kun immoo development and operationidha. Yeroo sisteemiin tokko hojjetamu inni hojjete developeridha. Inni sisteemii sana immoo jijjiiru yookaan fooyyessu yookaan itti fayyadamee waa tokko maintain godhu maal jennaan operatoridha jechuudha. Kanaaf deep and operation jechuun tooftaa ittiin developeridhaa fi operatoriin tokko wal communicate wal godhanii problemii tokko ittiin furan yookaan maintain ittiin godhanii deep and op jennaan jechuudha. Inni kan biraan Internet of Things, it is a system of interrelated computing device, mechanically or digital machine, providing with a unique identifier and the ability to transfer data over the network without requirement of human to human or any human to computer interaction. IoT jechuun deviceonni baay'een yookaan device sadii afur shan ta'uu danda'a. Deviceonni kun maal ta'u ofii isaaniitti interconnected ta'anii hojjetu. Deviceonni kun internet connect gaafa ta'anii hojjetan walitti qaqqabatanii ofii isaaniitti data walii isaaniif ergu, murtoo ofii isaanii fudhatu,
addunyaa environment keessa data ofii isaanii gaazexii godhu erga gaazexii godhanii walii isaaniitiif dabarsu murtoo kamis ofii isaanii yoo fudhatu ta'e isa kanaan maayinaanii IoT jennaan jechuudha. IoT jechuun utoo namni tokko ittiin bu'in siisteemoonni walitti yookaan divaayizoonni wal communicate wal godhanii ofii isaaniitiin walii galanii. Kanaaf IoT jechuun salphaatti kompiitaroonni garaagaraa waliin daataa shoorii yoo godhan yookaan waliif daataa yoo hin qoodu ta'e IoT jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraan intelligence app da. Intelligence app are applications that use historical and real data from user interaction and other sources to make precise suggestion, delivering personalized and adaptive user experiences. Kana jechuun intelligence app kan nuti jennuuni application yookaan systemii data kanaan dura ture fi data amma jiru fayyadamuudhaan maal gochuu danda'u jechuudha. Waan kana fuulduratti tokko kana ta'a jedhee gammatu tilmaamuu danda'u yookaanis immoo kanatu ta'a jedhee filuu danda'u. Kanaan maal jennaan jechuudha. Intelligence app jechuu dandeenyadha. Akka fakkeenyaatti namni tokko suuqii dhaqee suuqiidhaa caammaa tokko har'a bitaa jenna. Fakkeenyaaf yeroo inni caammaa sana bitu historical daataan isaa akka caammaa biteen kaa'ama. Yoo nammas dhaqee kaalsii bituu dhaqee real time daataan isaa immoo kaalsii yoo bite inni kanaan dura caammaa bite inni nama kaalsii bite walitti dabalama. Kana booddee siistemiin kun maal gochuu danda'a jechuudha. Namichi kun amma immoo surree bituu danda'a jedhee sajjee yoo predict godhata yookaan yoo forecast godhata yookaanis immoo namtichi kun amma immoo kana bituu danda'a jedhee yoo tilmaamuu danda'eni maal jennaani intelligence app jechuu ni dandeenya jechuudha. Intelligence app jechuun dirqama maal qabaachuu qaba? Waan fuulduratti tokko tilmaamuu fi waan namni tokko bituu barbaadu yookaan gochuu barbaadu yoo tokko yoo tilmaamne intelligence app jennaan jechuudha. Inni kan biraan big data dha. Big data jechuun maqaan isaarraa extremely large data set. Data baay'ee guddaa ta'e yookaan data access gochuudhaafis ta'e process gochuudhaafis ta'e data guddaa ta'e yookaan complex ta'e maal jennaani big data jennaani jechuudha. Big data data baay'ee guddaa ta'e tokko yookaan kan faayila organization baay'ee yookaan organization tokko faayila baay'ee qaba yoo ta'e big data jennaani. Inni kan biraan robotic process automation dha. Inni kun immoo maalidha? Use of software with artificial intelligence and machine learning dha. Artificial intelligence fi machine learning fayyadamuudhaan kan hojjetu capability to handle high volume and repeatable tasks. Akka jechuun handle high volume jechuun hojii baay'ee guddaa ta'e yookaan hojii sammuu namaa ulfaataa ta'e tokko yoo inni hojjeta ta'e akkasumas immoo hojii irra deddeebi'amee hojjetamu tokko ofiisaatti irra deebi'ee roobootiin hojjetu tokko maal jennaani robotic processor automation jechuu ni dandeenya jechuudha. Machine learning maaliif fayyadamna? Robootittiin training gochuudhaaf. Artificial intelligence maaliif barbaachifna? Amala namni qabu yookaan dandeettii namni qabu maashinii akka qabaatu fayyadamna. Kanaafuu machine learning fi artificial intelligence walitti fayyadamee robootiin tokko yoo hojii irra deddeebi'amee hojjetu tokko utuu dogoggorii hin hojjeta yoo ta'e akkasumas immoo hojii humna namaafis tokko yoo hin hojjeta ta'e maal jennaan jechuudha robotic processor automation jennaan jechuudha. Industrial revolution keessatti 1700 hanga 1800 tti maal jennaani major industrialization yookaan innovation jennaani. Major industrialization or innovation kan jedhamu yeroo kamiidha 1700 hanga early 1800 tti jechuudha. Innis industrialization yookaan innovation yeroo industrialization jedhamee waamamaa jechuudha. Inni kunis maalirraa jalqabee coal or to power machine kasala yookaan kasala baabura kasalaan deemu yeroo hojjetame kasalaanii baaburri deemeen yeroo kanaadha jechuudha. Revolution started in England dha. Revolution kan inni jalqabee biyya Englanditti jedha. Sababii revolution jalqabeef immoo maaliif Englanditti yoo England yeroo sanatti diktaatorii turte biyyoota baay'ee bulchaa turte. Kanaaf Englandiin maal qabdi? Humna namaa qabdi. Englandiin maal qabdi? Resource qabdi. Englandiin maal qabdi? Beekumsa qabdi. Kana hundumaa walitti dabaltee maal jalqabde jechuudha? Industrialization jalqabde jechuudha. Industrial revolution kanaaf Englanditti jalqabe. Sababii inni jalqabe maaliifi? Humna namaa qabdi, productivity qabdi, waan baay'ee resource waan qabduuftu jalqabde jechuudha. Industrial revolution jechuun maal jechuudha? Yeroo itti small shop irraa gara large factory dhufnudha jechuudha. Wanta xiqqoo hojjechuurraa gara wanta guddaa hojjechuutti lafi yeroo jijjiiramne maal jedhamaani industrial revolution jennaan. Industrial revolution jechuun wanta xiqqaarraa gara guddaatti shift gochuu yookaan jijjiiruu jechuudha. Inni kan biraan immoo change cultural has people move from rural areas to big city gaxariirraa yookaan gara magaalaatti ol dhufuunis inni shift yoo godhama ta'e maal jennaani industrial revolution jennaani jechuudha. Industrial revolution keessatti wantoonni murteessoo
murteessoo ta'an afurtu jira hierarchy isaaniitiin. Inni jalqaba first industrial revolution jennaan innis mechanization through water and steam power dha. Yerootti namni bishaan dhugaatii argatee fi yerootti steam power yookaan baaburri kasalaan deemu itti hojjetame first industrial revolution dha. Inni lammaffaa isa jalqabaa irratti kan hojjetame maashiniidha. Inni lammaffaa irratti immoo second industrial revolution irratti immoo maal ta'e mass production or assembling line using electricity. Isa lammaffaa irratti immoo maal ta'e humna ibsaatii fi mass production jalqabe. Sababiin isaa mass production maaliif jalqabe? First industrial revolution maashinii ittiin hojjennu nuuf fide. Kanaaf kanaan dura isa namaan hojjennu maashiniidhaan waan hojjennuu fi maashinii fayyadamnee fakkeenyaaf doozerii ta'uu danda'a maal ta'uu danda'a isaan fayyadamnee waan garaagaraa kan waan hojjennuu fi mass production dhufe isarratti dabalataa electricity yookaan humna ibsaa fayyadamuu dhufe jedha. Inni sadaffaan immoo adoption of computer and automation. Sadaffaa irratti immoo computeraa fi automation yookaan wanta ofiisaatii hojjetu yookaan ofiisaatii waan tokko akka namaatti aakti gochuu danda'u yerootti arganne industrial keessatti. Fourth industrial revolution keessatti immoo smart fi autonomous system dhufee jechuudha. Totally smart kan ta'e fakkeenyaaf waan tokko smart laptop, smart PC, smart mobile jenna. Akkuma sana smart jechuun bakka waan barbaadan ittiin hojjechuu kan dandeessan. Wanta tokko immoo waan tokko ta'ee waan baay'ee kan hojjechuu danda'u smart jennaani. Autonomous system immoo sisteemota ofii isaaniitii waa hojjetanii ofii isaaniitii learning godhanii ofii isaaniitii waa process godhanii waan ta'eef autonomous is fourth industrial dhufee. The following industrial revolution fundamental change and transfer the world around us into modern society. Wantoonni amma isin armaan gaditti nutti mukuni wantoonni amma sitti mukun maalodha? Warroota industrial revolution keessatti gahee guddaa taphatanidha. Inni jalqabaa steam engine dha. Steam engine kun isa kasalaan hojjetu jedheedha. Age of science and mass production inni kan biraan rise of digital technology kana. Inni kan biraan smartness and autonomous kun maalodha? Warroota addunyaa tokko gara modern society yookaan addunyaa modernized ta'etti kan fide tokkoffaan baaburri kasalaan hojjetu argamuu isaatii saayinsiin jalqabuu isaatii hojii baay'een al tokkichi hojjetamuu danda'u isaatii digital technology dhufuu isaatii smart kan ta'an dhufuu isaaniitiin autonomous system kan ta'an uumamuun isaanii maal fide jechuudha shiftii akka nuti goonuu godheera jechuudha. Most important invention of industrial revolution. Wantoonni industrial revolution nuu fidan yookaan argannoowwan industrial revolution qabatanii nuu dhufan keessaa inni jalqabaa maalodha? Transportation dha. Inni jalqabaa transportation dha. Transportation keessa maal tura? Steam engine jira. Transportation keessa maal tura? Baabura jira. Diesel engine jira. Airplane jira jechuudha. Warroonni kuni warroota argannoo nuti arganne transportation dha. Transportation jalatti garuu warroota kana jira jechuudha. Communication isa lammaffaati. Communication kan jennu telegraphy jira, translatics, cable jira, phonography jira, telephony jira jechuudha. Warroonni kun immoo communication keessatti argannoowwan nuti argannedha. Inni kan biraan industry dha. Industry keessatti immoo cotton gin, swing machine, electric light warroonni kun immoo industrial. Kanaafuu important invention in industrial revolution warra kamidha? Transportation, communication, industry dha. Haa ta'u malee transportation keessa warra kana jira, communication keessa warra kana jira, industry keessa kana jira jechuudha. Okay, inni kan biraan industrial historical background isaaniidha. Industrial revolution irratti industrial revolution began in Britain jedha. Britain keessatti kan jalqabedha. Jaarraa 18ffaa keessatti jalqabedha. It increase food production dha. Inni jalqabaa food production yookaan wabii nyaataa irrattitu hojii guddaa hojjete jechuudha. Industrial revolution inni jalqabaa Britain jalqabee inni guddaan maal jedha? Food production irratti focus kan godhe. Kanaafuu the four type of industries are inni jalqabaa primary industry, secondary industry, tertiary industry, quarter industry jennaan. Isa jalqabaa irratti involve gathering raw material. Primary industry kun maal godha? Wantoota barbaachisoo ta'anii industriidhaa fi warri barbaachisoo ta'an kan isaan itti walitti qabaman yookaan waan isaan itti qoratamanii isa keessattidha. Primary industry keessattidha jechuudha. Isaanis maal fa'i? Mining, fine mining, albuuda garaagaraa baasuu, qonnaa, farming, fishing, qurxummii qabuufa primary keessatti ramanna. Second industrial revolution keessatti immoo involves manufacturing. Wanta garaagaraa oomishatti dhufnee jechuudha. Isa jalqabaa irratti waan barbaachisaa barbaanne isa lammaffaa irratti immoo gara kamitti dhufne? Gara oomishuutti dhufne jechuudha. Fakkeenyaaf making car, steel, makiinaa hojjechuu, sibiila hojjechuu isa lammaffaa irratti dhufne.
Isa sadaffaa irratti immoo maal goone provide service. Tajaajila kennuu immoo kam sadaffaa irratti jalqabnaa jechuudha. Teachingii, narsiingii immoo sadaffaa irratti jalqabaa. Kanaafuu inni jalqabaa maal godhee raw material yookaan waan barbaachisoo lafatti argannedha. Isa lammaffaa irratti immoo maal goone manufacturing jalqabne hojiitti gallee. Isa sadaffaa irratti immoo maaltu ta'ee hojii hojjetame sanaanii tajaajila kennuu jalqabne. Isa afuraffaa irratti immoo maal dhufa yoo inni involves research and development industry. Researchii garaagaraa wanta sanatti hojjechuu fi wantoota industirii barbaachisoo warroota akka IT fa'aa kan isaan developii ta'an immoo quaternary irrattidha. Industrial revolution waaniin maalodha? Industrial revolution describe has transition to new manufacturing process. The transaction in first are include going from hand production method to machine. Kanaafuu industrial revolution waanii irratti maal arganne harkaan hojjechuurraa gara maashiniin hojjechuuttitu dhumne jechuudha. Harkaan hojjechuurraa gara maashiniidhaan hojjechuutti kan nuti dhumne isa kamirrattidha? Industrial revolution waanii irratti. The increased use of steam power. Inni kan biraan steam power jechuun fakkii masaa irratti argaa akka jirtan, iddoo kanatti argaa akka jirtan baaburaadha kuni, baabura kasalaan hojjetudha. Kanaaf steam power illee kan inni jalqabee isa industrial revolution waanidha. The development of machine tool and the rest of factor system. Inni kan biraan immoo maashinii tuulota maashiniiwwanii garaagaraa hojjechuudhaa fi factor systemii kan jennu wantoota dhufan tokko momentiin gochuudhaaf akkaataa garaagaraatti kan hundeessine industrial revolution waanidha jechuudha. Kanaafuu industrial revolution waanii jechuun kan nuti harkaan hojjechuurraa gara maashiniitti steam powerii akkasumas immoo faaktorota systemii yookaan tuulota barbaachisoo kan nuti keessatti arganne maal jedhama jechuudha? Industrial revolution waan jechuudha. New manufacturing process. It is any transaction to new manufacturing process. Akkaataa oomisha gama biraatti ce'uu jennaani jechuudha. Inni kan biraan industrial revolution 2dha. Also known as technological revolution. Inni kun immoo maal jennaani? Industrial revolution 2 technological revolution. Sababiin isaa industrial revolution 1 keessatti maashinoota tokko tokkotu hojjetame. Industrial revolution 2 keessatti immoo maaltu dhufe maashinii sanaan hojjechuu waan jalqabneef maqaan isaa maaltu jechuudha? Technological revolution. Sababiin isaa namaan hojjechuurraa gara maashinii hojjechuutti waan dhumneef industrial revolution 2 maal jedhama? Technological revolution jedhama. Innis kan inni jalqabe 1870dha. The advancement in industrial revolution includes the development of methods for manufacturing interchangeable parts and the widespread adoption. Isa kana irratti immoo maaltu dhufe wantoota barbaachisoo ta'an fakkeenyaaf maashiniin tokko yoo cabe maashinii sana bakka kan bu'u siistemii bakka bu'ee spare part yookaan waan ittiin bakka buufnee maashinii sana fayyadu kan itti hojjetame, teelegiraamiin kan inni hojjetame, railroad networking kan inni hojjetame yeroo kamidha? Industrial revolution irratti jechuudha. Kanaafuu industrial revolution jechuun adoptionota kam akkamii dhufe teknooloojiin tokko hojjetameera, maashiniin tokko hojjetameera, maashinii sanaaf immoo spare partiin kan itti hojjetame industrial revolution irratti, teelegiraamii kan nuti arganne industrial irratti, railroadii karaan baaburaa kan nuti hojjetame industrial irratti, akkasumas immoo harka namaan hojjechuurraa gara maashinii hojjechuutti kan nuti ceenesi industrial irratti jechuudha. Inni sadaffaan immoo industrial revolution introduced the transition from mechanical and analog electronic technology to digital electronics. Isa sadaffaa irratti immoo industrial revolution siriin immoo maal fide? Makaanikaalii humna makaanikaaliitii fi analogii fayyadamuurraa gara digital electronics fayyadamuutti dhufne jechuudha. Analogii jechuun waan streamii ta'e waan walitti fufaa warroon akka sagaleefamaa jennuun analogiidha. Digitaaliin jechuun immoo discrete waan ta'eef analogii fayyadamuu fi makaanikaalii fayyadamuurraa gara digital electronics fayyadamuu dhufne. Kanaafuu industrial revolution siriin maal jedhama? Digital revolution jennaan. Maqaan kan biraan industrial revolution siriin digital revolutionidha. Maqaan kan biraan industrial revolution maal jenna? Technological revolutionidha jechuudha. The core factor of this revolution is mass production and the widespread use of digital logic circuit. Wanti guddaan industrial revolution qabatee sadaffaan nu qabatee dhufe baay'inaan oomishuudhaa fi wantoota logic circuit jennu garaagaraa dhufe jechuudha. Isaan kun warroota akkamidha? Kompiitaraa, handphone, internetii warroonni kun kan isaan dhufanii isa kam keessattidha? Industrial revolution 3 keessatti. Kanaafuu wanti guddaan industrial revolution nuuf fide inni jalqabaa oomisha guddaa oomishu, inni lammaffaan digital logic circuit gara circuitiiwwan garaagaraa argachuu, inni kan biraan computer kan itti uumame, inni kan biraan silkiin kan itti dhufe, inni kan biraan internetii kan itti arganne warroonni kun warra kam keessattidha? Industrial revolution 3 keessatti. Inni afuraffaan immoo maal jennaani? Isa amma keessa jirus itti fufnees fayyadamu warroota akka robotics, internet of things, adaptive manufacturing, autonomous vehicle warroonni kun
warroota akka fakkeenyaaf autonomous vehicle nama malee makiinaa deemu, internet of things maashinoonni ofii isaaniitti daataa wal ergan yeroo isaan hojjetan, roobootiin hojii garaagaraa gaafa hojjetu inni kun immoo industrial revolution jennaan jechuudha. Kanaafuu maal jennee waama cyber physical system jennaan. Cyber physical system jechuun mechanisms that is controlled or monitored by computer based algorithm. Inni kun industrial revolution cyber physical system jechuun yoo computer tokko yookaan yoo systemiin tokko algoritmii yookaan algoritmii jechuun it is a set of instruction jechuudha. Kanaaf instructionii kenname duwwaa irratti hundaa'ee waa tokko hojjeta yoo ta'e, murtoo tokko dabarsa yoo ta'e, isaan maal jennaani cyber physical system jennaani jechuudha. Kanaafuu cyber physical system kan nuti arganne yeroo kamittidha? Industrial revolution afuraffaa keessatti jechuudha. One example that being widely practiced in industry today is the use of computer numerical control. Computer numerical controlling kuni party cyber physical system yerootti ammaatti itti fayyadamaa jiru jechuudha. These machines are operated by giving instruction using a computer. Akka jechuun maalodha? Inni kuni instruction computeraa kenna. Instruction sanarratti hundaa'ee computerri immoo maal godha jechuudha? Hojii tokko nuuf hojjeta jechuudha. Inni kan biraan another major breakthrough that is associated with AR4 is adoption of artificial intelligence. Akkuma jalqabatti ilaalaa turre artificial intelligence jechuun harka namaan kan hojjetame intelligence kan qabu yookaan dandeettii kan qabu akka jechuun maashiniin tokko ofii isaatii waa tokko hojjechuu kan danda'u sammaa jennaan artificial intelligence jennaani. Where we can see it is being implemented into our smartphone, and AI is also one of the main elements that give life to autonomous vehicle, autonomous robot. Artificial intelligence kuni artificial intelligence kun maal godha? Makiinaa ofiin deemu yookaan roobootii akka namaatti hojjetu akka inni hojjetuuf kan gargaaru inni guddaan yookaan baay'ee barbaachisaa kan ta'e artificial intelligence jechuudha. Kanaaf artificial intelligence hin jiru taanaan makiinaan ofii isaatii deemus hin jiru, roobootiin akka namaatti hojjetus hin jiru jechuudha. Kanaaf industrial revolution 4 warroota kanas nuuf qopheesseera jechuudha. Role of data. Data is regarded as a new oil or strategic asset dha. Data jechuun new oil dha. Fakkeenyaaf amma makiinaan tokko akkuma beenzila malee yookaan naafxaa malee deemuu hin dandeenye, dataanis akkuma kana akkuma beenzila sanaa yookaan akkuma naafxaa sanaa itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Gaafa hin jedhu yeroo ammaa kana biyyoonni akka Arabaas ta'e biyyoonni baay'een maal fayyadamu? Naafxaa yookaan nadaajii kana gurguraniitu birrii guddaa irraa argatu. Namoonni nadaajii baay'ee qabanii sooressa jedhamu. Arab Emiratiin kanaaf sooressa ta'an. Akkuma kana yeroo ammaa kanatti garuu nadaajii caalaa namootaa fi birrii guddaa yookaan galii guddaa argamsiisuu kan danda'u maalodha? Daataadha jechuudha. Fakkeenya tokkoon isin kenna. Daataan tokko kaampaanii tokkorra daataan yoo hatan waa'ee kaampaanii sanaa kan ibsu hojii kaampaanii sanaa namni tokko daata sana yoo hate daata sana deeffachuudhaa fi maal godha jechuudha? Birrii guddaa kaffalee daata sana deeffata akka jaraan banneef. Kanaaf daataan illee yoo akkas ta'e birrii guddaa argachuu dandeenya. Inni kan biraan karaa sirriidhaan iyyuu maal gochuu dandeenya? Waa'ee soosaayitii yookaan uummata keessa jiru kana daataa barbaachisaa tokko yookaan riisarchii garaagaraa kan hojjetan jiru. Waa'ee dhaabbata tokko dhaabbanni garaagaraa riisarchii garaagaraa namoota irratti yookaan akkaataa jireenya namoota irratti hojjetu. Kanaaf namni waa'ee uummata keessa jiru tokko daataa barbaachisaa tokko qopheeffatee lafa qaba yoo ta'e, riisarcharii yookaan kaampaaniin tokko uummata sanatti hojjechuu barbaada yoo ta'e, namni hojjechuu barbaadu sun maal godhaa? Nama daataa sana qabu barbaada. Namni daataa qabu sun daataa sana nama sanaaf kennee birrii guddaa illee irraa argachuu danda'a jechuudha. Kanaaf daataa jechuun new oil dha jechuudha. Baay'ee barbaachisaa kan ta'e jechuudha. Data have not only triggered tremendous hype in the views, but more important present enormous challenges that is can bring incredible innovation and economical opportunity. Kanaafuu daataa waan biraa kana duwwaa fitoon ta'anii argannoowwan garaagaraa kan argannu erga daataa arganneeti. Namni tokko waa tokko hojjechuu kan danda'u erga daataa walitti qabateeti. Fakkeenyaaf makiinaa hojjechuudhaaf waa'ee makiinaa beekuu qaba. Makiinaan maal akka qabu beekuu qaba. Gommaa beekuu qaba. Fireemii beekuu qaba. Nadaajii beekuu qaba. Waan hunda isaa waa'ee makiinaa sana erga beekeetu makiinaa haaraa hojjechuu danda'a. Kanaaf argannoowwan garaagaraa jechuun illee daataan nu barbaachisa. Inni kan biraan illee economical opportunity gaafa jennu namni tokko daataa sana gurguruudhaan daataa sana nama barbaachisu qaama barbaachisuuf kennee daataa sanarraa illee birrii argachuu danda'a jechuudha. Kanaaf paartii waaniin keenya chaaptar waaniin kana fakkaata. Paartii 2 yookaan paartii 2 sammuu argachuu kan barbaaddan yoo jiraattan itti fuftanii viidiyoo kan biraa argachuu yoo barbaaddan
video kana subscribe, like, share gochuun commentii naaf godhaan isin jedha. Namoonni haaraa taatan subscribe gochuun dagatinaa. Galatooma part 2 irratti wal agarra.